mana madaamiti baasanii makiinaatu galabbatame jedhanii ajjeesanii reeffa ishillee dhossuu yaalanii yaa nama keenya nama bakka yoo kana kaleeshii keessaa gurguratanii saniin booda makiinatu itti dho'e. Makiinaan itti dho'e suni akkamti shifeeritti dho'uu dadhabee obboleettii keenya kanatti dho'e. Ana gaafii guddaa natti uume dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaafii natti uume jechuudha. Kuni shamarran gola madaamii ijoolleen kontiraata jirtan ergaa guddaa of keessaa qaba. Of eeggannoo godhuudha. Ishee lubbuun baate waaqayyo lubbuu ishee amaaru garuu barumsa guddaadha. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa kaasuman hojjedhu gara keessanis immoo nan dhufaa jechuudha. Egaa viidiyoo samoona miidiyaa kanarra deemu hundi keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Kalecha farra kan deemaa jiru jechuudha. Obboleettii keenya kana ishee warqituu jedhamtu mana xalabaatii ishii baastee akka jedhanittoo ta'e madaamiti ishiitiin ollolte jennaan baduu kutatte jechuudha. Yeroo baduu kutattu immoo isheen obboleettiin teenya warqituu jedhamtu immoo mana xalabaatii baaftee deebitee immoo duutee jette. Akkam taatee duute jedhamte yeroo gaafatamtu makiina gommaa makiinatti dho'e yookaan immoo makiina garagare. Makiinaan garagare kun tokko waa sadi dubbatanii makiinaan garagare gommaa dho'e akkasumas makiina gubate. Sadeen kana keessaa akkamitti ishiin qofti duute shifeeriin hafuu danda'e anaaf gaafii guddaadha kun jechuudha. Gaafii keessa kootti uume deebii dhabeedha jechuudha. Egaa kan duute waaqayyoon lubbuu ishee amaaru. Torbuma kana keessa jechuudha osoo hin turiin ji'a lama yookaan ji'a sadii ta'u namoota hedduu du'an yoo xiqqaate nama 5 ol ta'ee jira jechuudha. Balaan beekamne balaa tasaatiin waan ta'anii du'an kan hin beekamne rafanii hafanii akkas kan jedhamu namoota hedduudha. Kuni kan nama sodaachisaa jechuudha. Ijoollee dhugaa ani sodaachuun jammare duuteen kun baay'atee jira jechuudha. Dhugumatti yoo dubbanne namni sababa tokko malee yoo du'e mee ilaalaa kaasee lubbuun qalbii miti, lubbuun taphaa miti, lubbuun ashooffaa miti walumaa galatti. Wanni ani jechuu barbaade asumarratti guma obboleettii keenya dhiiga obboleettii keenya waaqni barbaade haa baasu. Dhugaan ishii waaqa harka jira jechuudha. Tiniif galeemti garuu haa ta'uti ani wanni dhufeef jechuudha amma irra guddinatti kan du'e hin deebi'u kan deeme hin galu. Tiniif galeemi haatiif abbaan garuu ilmoon keenya nuuf hojjettee gara biyyaatti nu galti nuuf hojjettee ofis jijjiirte nus jijjiirte jedhanii kan eeggatan har'a garuu saanduqni itti galaa jira. Kuni baay'ee nama gaddisa. Ijoolleewwan akkana kun baay'ee nama gaddisiisa. Adaraa keessan bakka jirtanitti of eeggadhaa jecha. Aguma fedhellee manni madaamii yoo isinitti hammaate, aguma fedhellee manni madaamii yoo isinitti jabaate, namni tokko bilbilaan akka isinitti haasa'u, kan afaan isinitti tolu, kan waan garaagaraa isinitti haasa'u yoo jiraate isimatinaa jechuudha. Isimatinaa yoo isinin jedhu ala hojjettee, mana madaamii hojjettee garaagarummaan hin jiru. Fayyadamtuu ta'uu barbaannan, jireenya keetii fi jireenya maatii keetii jijjiiruu barbaannan, manuma sitti hojii sitti ulfaatu sana jireenyi hojiin yoo ulfaate irraa ofitti amantummaa fi jabina horatta. Siniif galeemti dhugaa dubbachuudhaaf of jechuuf osoo hin taane akka kiyya mana madaamii keessatti namni hojiin itti baay'ata jedhu hin jiru jechuudha. Kana wasin hin jedhu fooqii 3 hojjedha. 1 2 3 aga 4 jira fooqii saxaanis jira ni beektu jechuudha. Lafaa ka'ee aga fooqii saxaa wajjin aga 4 jechuudha wanti ani hojjedhu. Kana keessa nama 8 nuradha. Dhaggeeffadhaa nama 8 nuradha. Nama 8 kana uffata isaanii natu miicca, natu tokkosa, natu astakaakkala, natu waa hunda godha. Gizee barumsi jiru hin beektu yuunifoormiin isaanii tokkosuun agam akka nama dhibu. Kana hundumaa kan nama 8 guutumaan guututti kanaadhaaf abbaa maleedha gara hunda akkasitti. Manaadhaaf abbaa wajjin kiyya wajjin gara 11 dhufaa jechuudha. Kana hundumaa olitti shamarradee natu hojjeta. Garaa isaanii nyaata isaanii kan sa'aatiidhaan beela'anii nu nyaachuu kan kana ana takkittiitu hojjeta. Siniif galee meeshaa kushiinaa keessaa ana takkittiitu dhiqa. Innaa kanaafuu anis nan jira jechuudha. Yoon kana sinin jedhu hojiin nutti baay'atee madaamiin badduudha. Aga feete haa dubbattu haa caqacaqamtu waa feete haa jettu hojii keessa fixattanii kalaas hojii keessa erga fixattanii jechi baduu jedhu sin keessa dhufi yoo danda'ame waggaa 2 gaafa guuttan mindaan keessa sinii dabalama. Mindaa keessa dabalchiifattanii immoo feetan dabaltanii hojjechuu dandeessu. Garuu ala baatee 2500 hojjettaa 3000 hojjettaa idaa qabdaa madaamii wajjin gufattaa koottuu bahi firii taatee hojjettaa waatti firii biyya ormaa keessatti firiin ta'ee jiraadha jettee tasallee sammuu kee keessatti yaadi.
Biyya ormaa jechuun biyya ormaati. Kan jirtu asitti odoo waa taate haadha abbaa kee obboleettii kun namni dhufee si dhaqqabu tokko hin jiru. Fira kee nama kee namni as keessa jiru namni afaan kee dubbatu bineensa ta'ee si nyaata jechuudha gaafa ala baate. Dhugaa isinitti hima bineensa ta'ee si gurguru. Hiriyyaan kiyya takka bara 2013 ala hojjetti nan dubbisa ture. Ani yeroo san miidiyaan hojjedhu isinitti hima. Mucayyoon tuni ijoolleen ishiin biratti baatee akka natti himtetti kutaan ishiin itti galtu dhiironni jira shamarras jira ol keessa taa'u. Ijoolleen kun waan fireendi jedhanii achi keessatti qabatanii jiru. Dirqama jedhan. Mucayyoon tun immoo ani waan kanaan biyyaan baane ani jirunya kiyyan jijjiirradha jettee dinnaan dirqiidhaan akka waan kana hojjettu ishii godhan. Isa bichaa miti. Suusii garagaraati. Ijoollee baay'een kan baddeeta balaashaa jirtu suusii garagaraa fa'aadha kan isaan xuuxan jechuudha. Kan akka shiishaa, araqeesin baasuu, farsuusin wanti isaan hin camallan hin jiru. Yeroo darbe poolisiin akka malee kan ta'ee biyyoo zeegaa Itoophiyaa kan qabe sababii kanaaf tokkoffaa irratti jechuudha. Kana yoo isin jedhu atis gaafa tokko jettee kottee kee mana madaamiti baate akka bilaasha baddu beeku. Hojjettee naman taatu, hojjettee maatii keenya jirtu, ofii keessa jiraattu, biyya keetti sin galtu. Osuma as keessa joortu umuriin kee dhumatee asumatti hafta jechuudha. Ijoolleen immoo baatanii ala jirtan. Ijoolleen baatanii yeroo kanatti ala hojjechaa jirtan oolmaa keessa tolfadhaa. Nama wajjin ooltan ilaalladhaa. Dhugaan sinitti himan. Namni hundi tokko miti shamarri takka ofii ishiitii kan nama gurgurattu jira. Ofii ishiitii birriidha jecha kan dabarsitee si gurgurattu jira. Gizee mana madaamii nama galchan ijoolleen tokko dursanii madaamii irraa mindaa fudhatanii si tola kan hojjechiifatanii jira. Kan sirriitti beekaa. Natsaannati hin qabdu, waraqata hin qabdu, seeraan gaafachiifachuu hin dandeechu. Axxu jettee afaan kee qabatta. Siniif galeemi kanaaf ala baadanii hojjechuu jechuun waan xiqqaa isinitti fakkaatiin. Maallaqa gana argatta jedhanii afaan damma dibatanii warroota sitti taasisanii hunda simatinaa. Homaa siniif hin godhu. Mana madaamii kana keessa gubattanii hojjettanii waggaa 2 hojjettanii fixxanii galuu sinii wayya. Ani kalan maratadha jechuudha. Ani baduufis jireenya kiyya keessatti agam biyya arabaa hojjedhu baduufis keessi kun dhufu. Tas yoo nan bada jedhee murteesseeyyuu habduun na baddi gaafa san galgala jechuudha. Bakka akka baduun naaf hin taane ala yoo hojjedhe akka naaf hin taane habduun natti himaa jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo ilmi nama nuti nama garuu namni immoo akka namaatti nu herreegaa jiru gaafa bannee ala hojjennu madaamii akka namaatti nu herreegdu jechuudha. Siniif galeemi of kabachiisu yoo barbaadan qaxxida mataa keessan gadi qabadhaati mana madaamiitu hojjedhaati birriin kumni takka agam akka nama jijjiirtu anatu arge jechuudha. Ana na jijjiireera. Birriin kumni takkitti mindaan kumni takka argadhu jireenyi kiyya guutuu maatii kiyyaan dabalatee obboleewwan kiyyaan dabalatee na jijjiireera. Nama jijjiira itti beekanii yoo itti fayyadaman guddaan nama jijjiiru xiqqaan immoo nama jijjiira beekte taanan baay'atee fi miti wanni nama jijjiiru xiqqaa san akkamittiin itti fayyadamaa haala kamiin itti fayyadama jettee gaafa itti fayyadama barte wanni nama jijjiirra hin jiru jechuudha. Siniif galee miti kabizaa xiraat jedha maarri. Siniif galee baay'inarra xiqqaatee xiraatii kan qabu faayidaa guddaa qaba. Kanaaf yaa obboloota koo wantoota akkanaa kinoo lubbuun ilma namaa taphateera. Qaldii ta'eera. Har'a ajjeesanii kaanitti itti qalladdu jechuudha. Dhugaa ishiitis dhossanii maal akka taatee duutee dhossanii waa meeqa jira. Borootillee mana xalabaati nan baay'oo jettu kun si mudata. Adabadhu mana xalabaa taa'ee hojjedhu. Madaamii teetiin walii gali gaafa ishii akka ishii si jaalattu hojjedhu. Gaafa ishii si jaalatte oduu ati hin gaafatiin ofii ishiitii mindaa si kaffalti. Si dabalti. Oduu ati hin gaafatiin ofii isaaniitti si kadhatanii akka isaan biratti dabalattee hojjettu si kadhatanii raawwatanii mindaa si dabalu jechuudha. Kan si kabachiisu bakka kamittuu hojii keetiif humna keeti jechuudha. Ofitti amaniitii harka kee bareechee hojjedhu. Kanaaf adaraa keessan piliis biyya ormaa keessatti baduuf yaadina isiniin jechuun asumarraan gorsa obboleettiiti. Obbolummaati viidiyoo kiyya amma asumarraan angoolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jechuun affeerraa kootii asirraa kaa viidiyoo kana keessaa waa baay'ee barattu jedhee tananii